Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel Haliima Orootuu welkama shama harka fuune hunda keessanuu alaaf biyya keessatti qabudha osoo hin jenne nageenyi keessan akka qabu hordoftoota kiyya. Horoonni hanga amma YouTube channel keenyaa hordofaa turtan illee galatoo magaalaan keessan dachaa haa ta'u malee akkuma irra seentanii like share gochuun dagatina. Horoonni haarota ta'u welcome baga nagaan dhuftanii gama YouTube channel kiyyaa isin simadhee jira. Share subscribe like godhaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo waa'ee mucattii daa'ima wajji boottu miidiyaa irratti qullaa abbaan manaa isii gadi dhiisisan irratti ani kalee baay'ee miira keessa galee jechuudha. Inshallah du'aayi sun isatti haa maxxantu ani waan biraa isaaniin jedhu nu hundi keenna dubartiidha. Yeroo ammaa kana halaalli haraama ta'ee jira jechuudha. Kadeessaa dhiirri dalageetiin dubartii masruufa godhuuf hojii godhuuf sammaraa jireenyi jabaatee biyya keenya jireenyi jabaatee jennetiin biyya namaa teenne biyya namaatti gubannee jireenya keenya fooyyeffachuuf ofillee jijjiiruu fi dhiirri maallaqa mi'eeffate maallaqa kana yoo akkuma duraa sanitti ittiin kennin bakka hatta niitii halaalallee miidiyaa irra baasaa jechuudha qaama qullaa. Namni nama sattara malee nama faddahu nama faddahu rabbi isaa haa faddahu. Niitiin ofii amma isiin haa of ajjeestuuf yookaan isiin of haa cinqistuuf isiin rakkoo hin taane keessa haa galtuuf akka isiin of ajjeestu barbaade jechuudha. Namni tokko nu hunduu dubartii ni rifata jechuudha. Qaamni isaa miidiyaa irra ba'e jechuun aalam addunyaa kullitu laalaa jechuudha. Kanaafuu namni kun nama sammuu hin qabne jechuudha. Namni qaama dubartii qaama niitii isaa qaama ofii miidiyaa irra baasu jechuudha. Maallaqa boruu dhumuu jechuudha. Yoo maallaqa ittiin kennin bakka ani qaaman as gadadama qaamni illee yeroo sanitti akka nama jaalatee fakkaatee waraabama. Gaafa kaan inni jaalala osoo hin taane boru birriin itti guutassuuf waraabbatee qopheeffatee lafa kaa'ee waan hamila isii cabsuun akka isiin mana namaa keessatti of ajjeeste daa'ima kanallee yatiima gootu inni duraayyuu akka isiin ilmoo kanaa dhaltee guddifatteetiin jiraachuu waan hin barbaanneef inni ashkara godhatee jiraatu waan barbaaduuf haalli itti toluu dide kanumaaf isii dhiisee biraa deeme. Har'a isiin ilmoo isaa wajjin makaraa argiti garaa isin nyaattu garaa isin nyaattu hordoftoota kiyya nu hundi dubartiidhaan nu mara waan nurra ga'u hin beeknu jechuudha. Boru waan nurra ga'u hin beeknu boru nu hoo maaltu nu mudataa nullee dubartiidha. Yeroo ammaa kana dhiirri sodaachisee jira jechuudha. Dhiira hunda. Egaa hordoftoota kiyya jiddumaan dhiifama bilbilli narra bilbilame haddaan kutee asaa kiyya. Waa'ee mucattii tana waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee qalbii namaa cabsu. Yoo viidiyoon kiyya bira ga'ee viidiyoo kan akka sheer gootanii tiktook irratti silaa hin dubbadha. TikTok yaada nama hin fixachiisu daqiiqaa 3 qofa jechuudha. Abshir obboleettii teenna fatanaan homa jiru sibichaa miti. Rabbiin nama akkana kana jala nama hunda najaa haa baasu. Nu hundi keenya waan boru taanu hin beeknu. Warroonni YouTube channel keessan irratti fuutanii viidiyoo qaama qullaa akkuma inni achirra maxxansitanillee rabbi keessan sodaadhaaf viidiyoo san kaasa. Nullee dubartiidha obboleettii qabdanii haadha qabdanii kanaafuu akkuma san niitii qabdanii jechuudha. Warroonni dhiirallee shamarrallee ta'e warroota yuutuubara taatan hunda viidiyoo isii bichaa maxxansaati sagalee irraa dubbadha malee viidiyoo qaama qullaa inni achirratti fuudhee maxxanse san suuraa fuutanii yuutuubii keessan irratti maxxansina. Osoo namni qaama keessa fuudhee miidiyaa irra maxxanse maal isiniif fakkaataa jechuudha. Akkuma san osoo ana ta'e hoo maaltu namatti dhaga'amaa jechuu isin barbaachisaa jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo qaama qullaa inni maxxanse san kaasa. Rabbi keessan sodaadha kaasa. Mucattii akkanaanuu gubattee ofiitti cinqamtee rakkoo keessa jirtu nu hundi keenya maal akka taanu hin beekna jechuudha. Qaama isii akka inni miidiyaa irra baasee sani suuras haa ta'u viidiyoos haa ta'u ana ijjuun alaaluu na jibbite jechuudha. Inshallah rabbiin addunyaa akiraa qullaa isa haa hambisu inni hongayaadha rabbi isa haa hongeessu jechuudha. Odoo isiin akkasitti daa'ima harma hoosisaatiin yaa Oromoo yaa uummata kiyya viidiyoo isaa irra guba qaama qullaa kiyya waraabee miidiyaa irra ganna dhiisaa jira. Yaa Oromoo na gargaara odoo isiin jettu fuudhee viidiyoo achirra maxxansee jechuudha. Sodaa rabbii nama onnee keessaa kaatee jirti jechuudha. Nama akkana rabbiin abshir umaa miti. addunyaa kana rabbi qullatti isaa hambisu
isinillee kaafa itti dabaluu fi suuraa isii akkuma inni achirratti qullaa gadhiise sanitti fuutanii yuutuubii keessan irratti maxxansitanii jechuudha. Maali garaa isin nyaattu obboleettii teessanii yoo akkasitti daa'ima wajjin kushiinaa arabaa keessatti gubatteetiniin yaa Oromoo viidiyoo kee gad na dhiisaa jira jettee odoo isiin boottu isinillee kaafa itti dabaluu fi yuutuubillee tiktookillee namni hunduu bilbila yeroo ammaa kana akka biyya keessallee ni fayyadama jechuudha. Namni hunduu ni arga keessuma isiittu jira, firee isiittu jira, godanya isiittu jira, obboleeyyan isiittu jira. Namni hunduu ni argaa jechuudha viidiyoo kana akkuma isin argitan kana. Namni biyya keessa waan hin argine isinitti fakkaate nama intarneetillee toree wanni hunduu babal'atee jira jechuudha. Namni martuu ni argaa jechuudha. Osoo keessan ta'e hoo osoo bakka keessan ta'e hoo akkami fudhatame osoo ana ta'e hoo maaltu natti dhagama maaltu na mudata namni tokko hin jira ka aarii of qabachuu dadhabee ruuhii ofii baasu mucattiin tunillee akkasuma ta'aa jirti. Rabbiin jajjabinnaa fi obsaa'anii akkuma dur mucattiin tun wallaahi yoo viidiyoo isii ilaalu hamilee namaaf taate jechuudha. Mucattii jabduudha jechuudha. Osoo nama tokkooti daa'ima abbaan manaa kiyya daa'ima irratti gatee daa'ima wajjin rakkataa jira akkaataa itti dalagadhu dhabee yaa Oromoo na gargaara yaa Oromoo na galcha jedha namni tokko daa'ima harka qabatee jechuudha. Isiin sammaraa hin jenne daa'ima kana duwida hidhatteetini dalagaa arabaa kan huyyuu nuhi daa'ima harkaan qabne iyyuu halkanii guyyaa duwida nu guutee halkanii guyyaa rahaa nu dhoorgee halkanii guyyaa irriban dhoorgu kana san irratti daa'imni kunillee irriba isii dhoorgaa jechuudha. Namni ilmoo dhalee arge ni beekaa jechuudha. Ka of duratti dhaluuf deemtanillee of duratti arguu jirtanii jechuudha. Akkami akka namni rakkatu dalagaa biyya arabaa kana wajjin. Biyya namaa kana keessatti osoo heerumullee baatanii wallaahi waan kana yoo ilaalanii dhiirri matanan amma maallaqa barateetiin jira. Dhiira maraa miti dhiira saree akkana kana jechuudha. Ka sammuun isaa sammuu birrii malee sammuu ilma namaatti yaadu sammuu rabbii sodaa hin qabne onneen keessa haqame jechuudha. Kanaaf isin rabbi keessa sodaadha warroonni yuutuubii keessan irratti fuutanii suuraa isii qaama qullaa inni gadhiise maxxansitan san kaasaa yuutuubii keessan irra isinillee boru waan isin mudatu hin beeytanii. Kanaaf numartuu dubartiidha numartuu waan nurra ga'u hin beeynu boru rabbiin nama akkanaa jalaan rabbi najaa nu haa baasu. Rabbi qullaa nun dhaabini miidiyaa aalam addunyaan daawwatu irratti rabbi qullaa nun dhaabini rabbi qullaa isa haa dhaabu addunyaa akira oduu mucattiin tun akkana bootu isiin akkana yaadan godhu bar namni nama bira jallee jiraachuu baatu rakkoo namaa kana achuma laaleetiin viidiyoo kana keessa nama laalee rakkoo namaaf beekaa jechuudha. Mucattiin tuni haraaman yookaan zinaa dalaydee ilman dhallee fi halaalanii haadha manaa isaati jechuudha. Haraamanii miti daa'ima kana dhaltee fi mana ofii keessatti namni kamiyyuu mana ofii keessa qullaa ni deema. Namni kamiyyuu abbaa manaa wajjin qullaa jiraataa jechuudha. Namni huccuu nama wajjin jiraatu hin jiru. Inni akka waan niitiin halaala haraama taateef viidiyoo niitii ofii halaala qaama ofii fuudhee miidiyaa irratti gadhiisee odoo isiin akkasitti daa'ima wajji boottu daa'ima kana wajji saqaqayyamuun isii daa'imni kun garaa isa nyaatu ilma isaati miti. Ani namni haala kanaan sadarkaa hagana ga'u kanatti gara jabeenni isaa ilma namaa baay'ee nama jibbisiisaa baay'ee addallee jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyyaa waan baay'ee nama gaddisiisus waan baay'ee dubbatulleef nama ulfaatu jechuudha. Mucattii tana akka waan hin taane of hin goone isin hundi keessan warroonni laayivii irra seentanii wajjin haasoftan warroonni isii beeytan gorsaa keessan ati wanni yaa obboleetiiti anillee hanga tokko viidiyoon kiyya kun yoo insha Allah si bira gahe hanga gorsa obbolummaa kiyya fakkaata ishiillee ka waan akkanaa miidiyaa irraan baasiin karakkataa jirullee of dura dhiirri waan akkanaa kanan quuxessaa jirullee akkana boroo akkana si godha waan akkanaa yoo fidin jedhee gaafataa jirullee mucattii tanaa walittu qabeet obboleettii tiyya yoo viidiyoon kiyya kun si geette namni sheer godhaatii biraan gaa jechuudha. Waan biraatu sheer gootanii waan akkanaa kana sheer godha namni waan xiqqollee taatu gorsii waluma fayyadaa jechuudha. Yaa obboleettii ati niitii halaalati wanni si saalfachiisu hin jiru obboleessi kee yoo laale obboleettiin kee yoo laale viidiyoo kana wanni si saalfachiisu takka illee hin jiru abbaa manaa kan kee ka halaalati halaala mana keessatti viidiyoo si waraabe ati nama dhiiraa nama halaala siin ta'in wajji haraama dalaydeetii miti ka ilmoo kana dhaltee ka suuraa kana si waraabe jechuudha. Wanni si gaddisiisu hin jiru wanni si yaachisu hin jiru atuu dubartii jabduudha dubartii goobaziidha dubartii hamilee namaaf taatu jechuudha. Jabaattee daa'ima kan kee dugda hidhattee dalagaa arabaa ka ulfaatu kana kaalkanii guyyaa duwida nama kutu kana dalagaa sanirratti daa'ima kan kee guddisaatiin hin jirta. Qalbiin sin cabin akka ati daa'ima kanarraa of ajjeefteetiin daa'ima kanallee yatiima godhee badheeggatuu fi akka namoonni tokko daa'ima ofii badheeggataniitiin yookaan gara biraa deemanii ati waan akkasiisan hin goone jechuudha. Osoo nama tokkooti daa'ima badhee isa yookaan isarratti darbaa yookaan badheeggatee gara biraa deema jechuudha. Ati kana maraan goone daa'ima kan kee guddifataa.
jireenya kan kee ofataa jirta. Namaan na gargaara waan daa'iman guddisuun dhabe hin jenne ofii keetii jabaattee dalagattee daa'ima keetillee guddifataa jirta. Kanarratti akkana si godhe homaa miti abshir hunduu hinuma darba. Waa takka illee hin gaddisiin jedha obboleettii kee ati wanni si saalfachiisu tokko illee hin jiru qaama yoo taate namni martuu ni qaba jechuudha. Haa gadi dhiisu. Anillee argee jira qaama viidiyoo kan kee inni gadi dhiisisan. Kanaafuu gadi dhiifame viidiyoon kalaas gadi dhiifame wanni dhufu takka hin jiru mee namnummaan tokko isaa dubbatu hin jiru jechuudha. Osoo ati haraaman fidde haa ta'u namni sirratti duulaa si arrabsa haraaman hin finne jechuudha ilmoo kanallee viidiyoo kanallee haraaman si waraabne jechuudha halaalaniiti halaalati eeganiiti halaalaan namni yeroo ammaa kana ala baasee ittiin maallaqaan jijjiiratu ani a'uudhu billahi minash shaytaan rajiim ani qiyaamaa walitti buusaa jira jechuudha ilmi namaa kuni karabbiin nuqusata ilmi namaa waan hin taane walirratti dallansuu rabbii walirra fidaa jira jechuudha. Kanaaf yaa obboleettii wanni si cinqu wanni si yaachisu takka illee hin jiru ati osoo haraaman taate ni gadditaa ni cinqamtaa jechuudha akka ati of ajjeeftuuf akka ati hin jiraanneef akka ati jiraattee daa'ima kanallee hin guddifanneef wanni inni kana godheef kanaafuu wanni kun isaan milkaa obboleettii xiqqoollee sammuu kan kee ceeqin haga rabbiin fayyaa sii kenne jabaadhuuti dalagadhu ilmoo kan kee guddifadhu fataa jedhi jiraadhu malee kana dantaa hin kennini kana bakka hin kennini ka birallee warroonni waan akkanaa kanaan rakkataa jirtan dhibba miidiyaa irraa haa bahu qaama namni martuu ni qaba haa bahu dhibbu haa bahu. Ati namni tokko of ajjeesuuf cinqaa keessa galeef rakkoo keessa galeef wanni dhufu jira bara akkana taate duute viidiyoon sunillee jechi sunillee abadanii nafuu jechuudha osoo namni illee ka du'u taate. Kanaaf wanni ati of cinqitee rakkoo kee hin taane keessa galchitee wanni ati miidiyaa irratti bootu takka illee hin jiru hin boo'een rabbi si bira haa jiraatu rabbi si ni arga namni martuu si dubbataa jira jechuudha. Kanaaf warroonni miidiyaa irra baaftaniitiin ka inni gadhiise xiqqaateef isinillee fuutaniitiin yuutuub irratti akkasuma maxxansitan kaasa isinillee boru waan isin mudatu hin beektan isinillee boru yookiin dhiirsi keessan akkana viidiyoo keessa waraabeetiin hin gadi dhiise ani nan mudatu ani akkas hin ta'u hin jedhina osuma abbaa manaa kiyyattanii wajjin galtan namni waan namarratti dalagu hin beekamu jechuudha jattiin tunillee akkasuma kanaaf viidiyoo isii ka boottee daa'ima akkasii qabattee boottu san bichaa gadi dhiisaa irraa dubbadhaa malee suuraa inni qaama isii gadi dhiise saniin yuutuub irra fiddanii maxxansina. Ani akkamitti akka yaaddan ani beeku numartuu dubartii numartuu obboleettii qabna waan akkana isheen akkana bootu kun daa'ima wajjin garaa isin hin nyaatu kanaaf obboleettii I don't care jedhiitiin hin jiraadhu malee of hin cinqinii waan fedhe haa godhu waan fedhe miidiyaa irra haa baasu inshaallah rabbiin musiibaa isatti buusuu ta'a nama satirii namaa awuraa namaa badhe baasu kana rabbi awuraa isaa badhetti haa baasu. Kanaaf hordoftoota kiyyaa ani baay'ee na gaddisiisee baay'ee na aarsellee wanni godhan takka hin jiru. ولكن الحمد لله على كل حال ربي نم أكنا نمتك الدراج أكون سنت ربي شيء فلا في سجرو إشي بريدو حقول فيا إشي هاكن نوبي المقدسون قتيجة هنا مقافة الله أكبر أذان بيجرا المقدسون فتنا challenge هدونا مقافة سنرت بيجنا ما دلا قولين أكاس ما challenge هدونا مقافة يجو challenge كنا كذا دربني تينكي كان أرجاني يجو هما متي وكي أفدوري كان كي جمع أفدوري كان كي إفا ركضتني ميديا رتي ديرس أكنا كان دررمتي بوتمالي هم بوين سارة كان رايو سجلين كي سبير جيت يا أبولتي هدو برانا منياتا قوتش إني سرتي درجي باي اللي نم عارسة هو أبام منا أكنا نما قولي كبراه هو كم ولكن نمني نيتي أفيدي متي نمو مجال اللي وكان نمو تفهم تكو يود برتين أكنت ميديا رمباسو يج أورا نما ربين نما أورا نما سترهين سترا أسوء كنا بيكا نمي كمتي وانا كنا دلقا ربين أكا جزاء إسا أكا وجي إسا هكا فلو في جتشودا كنا في بريتيا همبوين هنچن كميني دائما كيتفو يو فيا قباتي يو فتا جت جراتي دلقات دائما كيتي اللي قد فتي أو في اللي جراتا جتشودا وينما واي قدف واي بونسا واي آري واي چنكي هياديني أبشر دعاي سيقنا ربين سبر هاجراتو بريتيا باقي ميرا كيسا نقلت جوانا أكسي ربين سي حالا فسو أبشر بلديتي يا ربين قدي هنكابو كان كيسا إما سيباسا أوبسي أكو مدورا أوبسي دائما كيبات أتك وشينا نما كيسا دلقت سنت حاملة نفتاتي جرتي أكم أتي إسينو كدائما ركاكب دلقا أكنا أرفاتو كنا دلقا جرتي جنة فيديو كان كيلالي نسندا سنجالا كدائما ركانكمني سنجالا أوبسيني جباني bu'aa bayii dhufuu hunda obsinee dalagachuu qabna jennee haamilee nuti taataa jechuudha viidiyoo kan keessa yoo ilaallu ammallee ka san caalu nama san caalu ta'iiti dalagadhu malee of cinqin tasumaa hin yaaddayin jechuudha rabbi jira waa maraafu
qaama kan kee miidiyaa irra baaseetiniin jira wanni inni argatu takka illee hin jiru jechuudha ofumaa xiqqaataa ofumaa jibbama rabbiin akka rabbiin yani daddaffitti muujizaa wayii isarraa naa baasu jechuudha nama waan akkanaa dalagu kana horroonni dhiiraa horroonni waan akkanaa kana dalagaa jirtanillee dubartiin miidiyaa irraan baasiin ka dalaguuf yaadaa jirtanillee wanni kun yoo qiyaamaa as oofe malee yoo musiibaa namatti as harkise malee humata akka duniyaa uumaa uguruuyyuun geettani waan akkanaa kana dhaaba horroonni yaadaa jirtanillee horroonni dalagaa jirtanillee wanni akkanaa kun humata akka illee waa isiniin godhu humata akka illee gammachumaan walii galanii waliin dalagatutu bareeda malee qaama miidiyaa irra ol baasaniif ganzaba guddaa argatanii saniif hin duroomanii jechuudha. Ganzabni kanaan duroomanii illee afaanii funyaanii nama haadachuu a'uuzu billaa. Kanaaf hordoftoota kiyya ani garuu baay'ee gadda keessa galee wanni akkanaa kun hedduu deebi'ee jira waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee nama jibbisiisu sanni biraa zeegan biraa waan akkanaa kanan dalagu kenna kun waan akkanaa kanarratti xiyyeeffatee waan hin taane waan dhaga'uuf arguullee nama jibbisiisu jechuudha. Akkasii rabbi haa laaffisu alhamdulillah ala kulli haal rabbi haa laaffisu waa hundaafuu martuu khayri maafi egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kee karaa kana fakkaata assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu hundi keessanuu du'aayii godhaa fi warroonni yuutuubii dalaydan viidiyoo qaama qullaa isii miidiyaa irratti maxxansina rabbi keessan sodaadha akkasii kanallee fi wanni isin argatan takka illee hin jiru wanni akkana sirrii miti qaamni kiyya osoo miidiyaa irra bahee akka ishii kanatti maaltu natti dhagama jedhaa yaada bakka keessan fudhaa yoo viidiyoo san fuutanii akkuma inni achirra maxxansan isinillee fuutanii yuutuub irra maxxansan akka faca'ee namni hundi kan arginillee akka argu gootanii jechuudha. Kanaafi osoo kiyyaa hin dhiiftanii isiniin jedha. Rabbiin khayrii haa godhu obboleettii keenya rabbiin ishee haa gargaaru isiin daa'ima hojii cinqamaa jirti rakkoon obboleettii keenya rakkoo keenya akkasumatti fudhannee isiniin osoo bakka kiyya ta'e jennee namaaf yaaduun barbaachisaadha. Egaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu baay'ee haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.